Siyaanaan mimmaanna yaate kottanoo sineegaa maltaate fagaattee jirte. Ansi dhabeen akkamiin gabbadhu nyaadhaan dhugaa hin furdadhu kooka maaliitiin beekee dubbadhu rajii jaalale. Ansi baree komaa biraan baru siin bilbilaa kaasinaan dubbadhu shakkii miti waa biraan seeyini waanan bukkee koosi dhaabeefanii gargar baanee turrus yoo mobsine durwaan baay'ee wajjin dabarsine kottaa daraa walitti adeebinu ilma ilmoo keenya arginu. Jiruu wayyeeffachuuf namni biyyaa ba'a ragalfiin hin jiru ganamaaf galgala biyyoormaa ormumaa maaltu namaana makalloo firoofi eenyu namaa ga'a hojjetaaltee bultuu salkanii fi guyyaa dadhabeera jettus maaltu namaa morma nyaatanii dhuganuus cooma biyya orma. Akaayii mana fi nyaata namaa wayyee. Adeemnaa gattee biyyaa baatee sidamnaan mimmaanna yaate. Kottanoo sineegaa maltaate fagaattee jirte. Ansi dhabeen akkamiin gabbadhu nyaadhaan dhugaa hin furdadhu kooka maaliitiin beekee dubbadhu rajii jaalale. Ansi baree komaa biraan baru siin bilbilaa kaasinaan dubbadhu shakkii miti waa biraan seeyini waanan bukkee koosi dhaabeefanii gargar baanee turrus yoo mobsine durwaan baay'ee wajjin dabarsine kottaa daraa walitti adeebinu ilma ilmoo keenya arginu. Jiruu wayyeeffachuuf namni biyyaa ba'a ragalfiin hin jiru ganamaaf galgala biyyoormaa ormumaa maaltu namaana makalloo firoofi eenyu namaa ga'a hojjetaaltee bultuu salkanii fi guyyaa dadhabeera jettus maaltu namaa morma nyaatanii dhuganuus cooma biyya orma. Akaayii mana fi nyaata namaa wayyee hojjetaaltee bultuu salkanii fi guyyaa dadhabeera jettus maaltu namaa morma nyaatanii dhuganuus cooma biyya orma akaayii mana fi nyaata namaa wayyee.